Komishinara Poolisiif qorannaa yakkaa kataan Komaander Mohammed Sheikh Ahmed ittaanaa pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii ka turan obbo Abdul Fattah Maayeliiniif itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Abdullaahi weerariin dabalate hoogganoonni duraanii 7 to'annaa jala ooluu isaanii dubbataniiru. Sababa isaan to'annaa jala oolaniifis uummata naannoo gosaan adda hiruuf jeeqama kakaasuun waan shakkamaniifi jedhan. Itti dabaluudhaanis karaa seeraan alaa doolara sharafuudhaan gara biyya alaatti ergaa akkasumas yakkaawwan maallaqa waliin wal qabate kabiroo hojjetaa turan jedhan Komaander Mohammed. Kanneen amma to'annaa jala oolan malee gara fuula duraattis qabamuu ka danda'aniif hordoffiin kan irratti geggeeffamaa jiru ta'uu Komaanderichi ibsaniiru. Guyyaa kaleessaa magaalaa Dabra Taaboor irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa dhukaafameen siviilonni ajjeefamuu isaanii gandeen naannoo magaalattii jiru irrattis haleellaan raawwatamu bulchaan godina Gondar Kibbaaf jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bulchaan godina Gondar Kibbaa obbo Qalamawarq Mihiratee meeshaalee gurguddaan har'a dhukaafaman gandeen qonnaan bultootaa irratti kan kufan yoo ta'u miidhaan hagamee akka dhaqqabe sirriitti kan hin beekne ta'uu dubbatan. Haleellaa sanatti taansee yeroo amma ta'iniif qaama dhimmi ilaalu mara bifa hirmaachiseen hojjetamuu qabaa jedhe. Paartichi dhimma yeroo ilaalchisee ibsa kaleessa barreeffamaan kenneen uummata Tigraay irratti fixiinsi sanyii raawwatameera jedhe. Fixiinsa sanyii kanaanis yakka himuuf nama rakkisu uummaticha irratti raawwatameera jedheera. Uummanni Tigraay kana ofirraa deebisuudhaan injifannoo galmeessaa jira jechuudhaan qabsoon uummataa kunis Tigraay hanga biyya walabaa taatutti itti fufuu qaba jedhee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Gatamee wal sababeeffachuudhaan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees ibsa kennanii turan. Ibsa isaanii irratti ijoo dubbii ciccimoo kan turan keessaa tokko waa'ee yeroo ammaa rakkina Itoophiyaan keessa jirtuuti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa irratti keessumaa waa'ee haala Itoophiyaa irratti xiyyeeffadha kan jedhani Antooniyoo Guterees sabni Itoophiyaa hedduu miidhamaa jira. Haalli namoomaa hedduu sodaachisaadha. Namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu gargaarsa barbaadu. Bu'uurawwan misoomaa manca'aniiru. Dubartoonni hokkora dubbatamuu hin danda'amnee fi akka saaxilamanii odeeffannoo qabna. Babal'eensi rakkinichaa nama hunda tuqeera jedhani. Barreeffamaaf carraa kennuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan 3 irratti yaada dhiyeessuu isaanii Guterees himaniiru. To give peace a chance, I'm making an appeal for action on 3 fronts. First, tokkoffaa gareen hunduu atattamaan wal waraansa dhaabuu qabu. Lammaffaa haalli gargaarsa namoomaa daanqaa malee tajaajila hawaasaa wajjiniin deebi'ee mijaa'uu qaba. Sadaffaa marii siyaasaa rakkinicha karaa nagaatiin hiikuu danda'utti deemuudhaaf haalli mijaa'uu qaba jedhan Antooniyoo Guterees. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi firoottan idilee addunyaa wajjin karaa nageenyaatii fi araaraa irratti uummata Itoophiyaa gargaaruudhaaf walta'iinsaan hojjechaa jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa yaada tokko qabaachuu keenya baruudhaaf hayya duree Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii wajjiniin haasofneerra. Waan ta'uu qabu irratti yaada wal fakkaataa waan qabnu natti fakkaata. Muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjiniin yeroo baay'ee wal qunnamneerra. Bakka bu'aan koo addaa Maartin Giriivs akka obbo Dabraxiyoon Gabramasqalii wajjiniin deebi'ee wal qunnamuu gaafadheera. Barbaachisummaa wal waraansa dhaabuu irratti garee lamman amansiisuudhaa fi yaalii hedduu taasifneerra. Biyyoottan naannoo sana jiranii wajjiniin haasa'eera. Hunda isaanii bira tasgabbiinii fi tokkummaan Itoophiyaa eegamuu qaba. Akkasumas walloliinsi dhaabachuu qabaa amantaa jedhutu jira. Sochiiwwan biroo godhamaa jiran wajjinis walitti dhufeenya qabna. Akkuma beektanu sochiin Ameerikaan gochaa jirtu kallattii tokko irratti kan dhiibaa jirudha. Kaleessa mana maree nageenyaa wajjiniin haasa'eera. Manni maree nageenyaa torban dhufu walgahii taasisa. Kan jedhani Antooniyoo Guterees yaadni isaan dhiyeessanii hawaasa addunyaa biratti akka fudhatama argatu abdii qabaachuu isaanii himaniiru. Sirna gaaffii fi deebii kanarratti mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsi nageenyaa Tigraayin hin seenne taasiseera kan jedhu gaaffii gaazexeessarraa dhiyaate ture. Gaaffii kanaa fi Antooniyoo Guterees deebii kennaniin. Well, first of all, we have been actively working inside Tigray and also in the areas. Dhaabni isaanii yeroo ammaa Tigraay keessatti akkasumas naannolee rakkinni keessatti dhalatan keessatti hojjechaa jiraachuu isaa ibsanii haalli qaqqabiinsa gargaarsaa akka caalaatti mijataa ta'e akka geggeessuu danda'u dhaabbanni meteoroloojii biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan Hawaasii fi Abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa Bahaa fi Walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo Kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba.
Dhimma kanarratti Tsahaay Daamtoo gabaasa qopheessite qabdi. Itoophiyaatti bakkeewwan adda addaatti rooba idileedhaan ol kan argatan akkuma jiran ganna bara kanaatiin tatamsa'inni rooba idileedhaa gadiis bakkeewwan tokko tokkotti mudateera jechuudhaan ejensiin meetrooloojii biyyoolessaa ifoomsee jira. Obbo Taamiruu Kabbadaa ogeessa raaga haala qilleensaa meetrooloojii biyyoolessaa Itoophiyaati. Akka isaan jiranitti waqtiin gannaa yeroo eeggatee seenee yookaan immoo turee seenee jechuudhaaf haaldureewwan jirantu jiru jechuun ibsani. Ejensiin meetrooloojii biyyoolessaa raaga waqtii gannaa kennee ture macaamsaa irratti jechaadha. Ganni baranaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1996 2008 akkasumas 2001 wal fakkaatu. Waqtii gannaarra jiraachuu eeranii kutaalee biyyattii irra jireessatti roobni idileedhaan olii cabbii fi qaqawweessaan makate ni mudata fuulduree kana jechuudhaan ibsaniiru. Jaafur waxabajjiidhaa kaasee hanga sulbaanatti kan jiru yoonni gannaa kan jedhamanii adoolessa hagayyi kun immoo kaatusaa guddatus roobni waxabajjii irraa kaasee roobati kan ture. Kun immoo ittiin lafti bishaan kuufee jira. Lafti bishaan kuufee sun immoo ittiin gadi bishaan lafa keessatti gadi dabarsuurra dhiisee xinnuma yoo roobe gara lolaatti jijjiiramuutu carraa gara lolaatti jijjiiramuu waan jiruufu kanaafuu roobni guyyoota muraasa dhufanittis keessumattuu amma guyyoota kurnan dhufan kana keessatti kutaalee hedduu guutuu biyyattii fayyadamtoota rooba gannaa ta'an irratti cimee itti fufuu akka danda'udha kan eegamu. Iddoowwan tokko tokko irrattis roobni kakawweedhaan wal makee roobni cabbiidhaan wal makee roobuus ni danda'a. Kanaafuu uummanni of eeggachuu danda'a jenna. Keessumaayyuu lolaaf sigiga lafaa bakkeewwan tokko tokkotti mudachuu danda'u. Kanaaf magaalaattis ta'ee baadiyyaatti hawaasni of eeggannoo taasisuu qaba.